waraana bilisummaa Oromoo fi qondaala isaa gargar baasuudha karoorfate. Akkas ta'e sinuun beekna. Daandii irra deebinee gallummoo beeknaa jechuudha. Har'aa akka leessaa miti dubbii. Galli immoo deebine. Jiraannus, duunus, jireenyi keenyii fi duuti keenyi Oromiyaa biyyee Oromoo irratti. Hin burjaaja'inaa Oromoo. Isa kanaaf immoo jaallan waan kana waliin karoorsine dandeettii itti qabani diina kana akka kaleessaatti itti of gannee itti of amannee umurri keenya hamaa ta'u badiinsa ta'u akkasiin taane mariitiin godhannee daandii irra baaneen alatti immoo daandii irra deebinus tolfannee kana goone. Kanaaf Oromiyaa deebine. Kanaaf har'a dirree qabsoo dhufne. Dirree qabsoo irra jiraanneetu dirree qabsoo irratti lollee lolchiisneetu yoo galma geesse milki yoo galma ga'uu dadhabde immoo harka hin kennannu wareegamaaf qophii. Kuni ejjennaa waraana bilisummaa Oromooti. Ejjennaan kun yoo isin boonsuu qabaachuu hin dandeenye ta'e isin bilisummaa iyyuu hin barbaaddan afaanumaaf bilisummaa jedhu. Ejjennaan kun immoo isin boonsee qofa taa'uu miti. Wareegama qaba. Wareegama humnaa, wareegama qabeenyaa, wareegama beekumsaa, wareegama dandeettii, wareegama yeroo ofii. Kanaaf kana itti of hitima. Quba walitti hin qabiina. Waliin nyaatiina. Sareen ofii isiitii wal nyaattu, diina isii waraabessa hin nyaattu. Dubbiin dubbii jeedalli sangoota burree gargar babaasaa tokko tokkoon nyaattee fixxeeti. Inni har'aa battee qaqqabee borummoo namoota biraa bobaa diinaa kana jala jiran waan hin qaqqabneefiin kaleessa gaafaa caaluu qaqqabe achirratti dhaabbata jennee yaannee guyya tokko guyya lama iyyinee dachaane ta'uu danda'a. Har'as akkasiin of daguu hin qabnu. Diinni kuni ijibbaata dhalolaa jira. Nama qaroo ta'uu danda'a, dhiibbaa uumuu danda'a, jijjiirama fiduu danda'a jedhee yaadu hundumaa harka galfachuu barbaada. Yoo harka galchuu dadhabe ni hidha. Yoo harka galchuu dadhabe ni ajjeesa. Kan kanaachi toleree gochaa hin jiru jechuudha. Oromoon ammoo warri akka jaalbattee galiinis jechuudha. Haala amma jiru kana keessatti otoo waa harkaa hin qabaatiin mootummaa kana lolachuun ni ulfaataa jechuudha. Biyya keessa taa'anii karaa nagaa jechuun ni ulfaata. Amanuu nagada. Gartuu hedduun kaleessa gaafa Tigireen turte waa hedduu dubbatee biyyuma keessa taa'aa ture. Fakkeenya gaarii fudhadhaa warruma akka Liddatuu Ayyaaloofa baqatanii ba'an isaanu. Yookaan waa qabaachuu si gaafata yookaan cal jettee taa'uu si gaafata. Hankanaachi waan dubbadha innaan keessaa ba'uu baqachuu si gaafata. Mee taa'ee nama danda'aa baay'uu laala fakkeenya gaarii namaa ta'a. Waa dubbachuu barbaade. Homaa garuu ijaarratee lafaa hin qabu. Waan isa oolchuu hin qabu. Waan isa ittisuu hin qabu. Ni odeessa calliseetuma. Isuma galaafate isuma nyaate namtichi gullubu. Kaleessa garuu warra akka taayee faatu utubaa ta'ee nama kana Oromoo irratti ol baatee waraana bilisummaa Oromoo hadheessee xiqqeessee onnee uummata Oromoo keessatti bulguu godhee kaa'uu barbaade bulguu kan biraa mataa irratti baate. Har'a gaafa dubbiin argee jedhee ofirraa hirriba keessa dammaqee ka'u ammoo homaa lafaa hin qabu arrabumaan dubbate. Arraba du'uu hin qabnu Oromoo. Inni diina keessa jiru haa ta'u inni biyya keessa tabba keessa jiru beekaas haa ta'u wallaalaa. Jagna haa ta'u dabees otoo waa hin qabaatiin aktoon har'a gaggeessan ni ulfaata. Wal ijaaruu nama gaafata. Waa harkaa qabaachuu nama gaafata. Yoo akkas hin ta'in kuma kitiltu ajjeefamuuf deema. Nama gartuu gadheetu jira biyya kana keessa. Gartuu dhiiga Oromootiin harka dhiqate. Hanga xumuraatti lolachuu fedha. Accountable ta'uu warra hin barbaanne jira. Kanaaf wareegamni keenya kan inni ulfaatu buqqistee hundeen bakkaa kaasuu qabda malee raastee bakka tokkoon geesseetti gahaa kottu iddoo tokkotti teenye mari'anne gartuu jettu miti kan biyya kana keessa jiru. Kana hubanne kana argine jechuudha. Akkuma beekumsi waan sadii booranni isa irraa turaa bulaa dhufne irraa fi isa kaleessa ture waa dhageenyee fi isa deemne argine irra. Kanaaf yaa Oromoo
Kanarra isinitti dheeressu haa tahaa dheeresseera. Isinis sichi marii qabaachuu yaadannoo irra ooluu waan akkasii qabaachuu dandeessu. Isa keessaafis isa alaafis akkasumas waraana bilisummaa Oromoofis baga ittiin isin ga'ee baga waliin geenye kuman jedhe gootaan akkuma dhaadannu of biraa dhabuun immoo akkuma gaddinu nuti immoo hiree warri qabnu waan goonni irratti wareegame galmaan gahuu dadhabuu keenyaaf itti haa qaanofnu qaanii kana keessaa bahuuf immoo harka wal qabanne irreenaa hojjennu jechuun barbaada. Na of kalchaa fayyaa ta'a ulfaadhaa nagaa.